dhaamsi kuni obboleeyyan keenya warroota siyaasaa feenee deeggarra je'ee cubbuu deeggaruuf, saamicha deeggaruuf, ajjechaa deeggaruuf, gaddaa fi gadadoo ummata keenya irratti gaggeeffamaa jiru deeggaruuf, akkasuma zulmii deeggaruuf dhaamsi kun isiniif haa ta'u. Shari'a Islaamaa keessatti akka Islaama tokkotti ani lafaa kee siyaasa abbaa fedheetiin deeggaree jechuu hin danda'u beeki. Maaliif? Hogguusan fedhii Rabbii fi fedhii Rasuula jala alayhi salaam beekitiin jira jechuudha. Waan Rabbii fi Rasuulli ajajeen deeggara malee waan hin fedheen deeggaru. Madaallii shari'a Islaamaa irratti hundaa'ee waa deeggara malee nuti haqa deeggarra malee kaleessaas siyaasaa miti sirri dhaggeeffadha. Haqaa waliin dhaabbadhu malee sababaa namni sun ganda keetiif, saba keetiif, haadhaa fi abbaa keetiif waliin hin dhaabbatin namni sun dhugaa irratti yoo hundaa'e dhugaan sun shari'a Islaamaa haqa irratti madaalamti. Sirri dhaggeeffadha. Maaliif rabbiitu nu ajaja irraa illee nu seera. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان جاء تولت الرتي والغرغارة خير الرتي والغرغارة بدي الرتي والغرغارنا شب الرتي والغرغارنا ها ألاتم الرتي والغرغارنا يا رب سبحانه وتعالى ثاني أكسم سورة النساء ولا تكن للخائنين خصيما أبو ورغرتي خيانة دلو ورغرتي أمانة ديجيف warra badii dalaguuf warra hamtuu cubbuu dalagaa jiruuf mujrimtootaaf abukaatoon teena mormitootan teena isaaniif hin morminaadha rabbi subhaanahu wa ta'ala. Akkasuma rabbiin walaa tarkanuu ila alladhiina zalamuu fatamassakumu nnaar jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala. Jarana walaa tarkanuu ila alladhiina zalamuu hin irkatinaa irkoo hin godhatinaa isaanowwan nama miidhaa jiruuf lubbuu isaanii miidhee namallee miidhaa jiruuf jechuudha. irkoo xiqqoo takkallee jara san hin godhatina jara san waliin yaadallee hin deeggarina biran dhaabbatina jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala. Fatamassakumu nnaar sababaa isin irkoo xiqqootillee jara sanitti irkattaniif yaada isaanii deeggartaniif bira dhaabbattaniif rabbiin ibiddi isin tuuxi jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala. Sirri dhaggeeffadha. Nuti manni muslimaa waan deeggaruu keessatti fedhii rabbiitii fi fedhii rasuula irratti hundooyineeti alayhi salaatu wassalaam. Maaliif? Siyaasaa gisee jedhamu siyaasaan dhugarratti hundaa'uu qaba. Dhiiga namaa tiisuu irratti hundaa'uu qaba. Biyya tiisuu irratti hundaa'uu qaba. Nagee biyyaa tiisuu irratti hundaa'uu qaba. Sabaa sablammoota mirgaa isaanii osoo hin sarbinetti ummata nagayaan bobbaasee galchuu irratti amaanaa san baadhatee ittiin ummata san jiraachisuu irratti argamuu danda'uu qaba mootummaan sun. Siyaasa akkasii deeggarta malee nama gartee si saamaa jiru, si jeesaa jiru, dhiiga gannaqaa jiru, mirgi dhala namaa biratti gartee gatiin qabne biratti aayyoo teenya boochisaa jiru akkamitti ati gartee mormitaaf duba. Sirrii dhaggeeffadhu. Yaa nama zulmiidhaaf dhaabbatte, yaa nama gartee mootummaa zaalimaaf ati irra abukaatoo taate, arraan tana rabbii sodaachuu dhiistee afaan guutuudhaan بدي أكنا نما دلقا جرو برا أبدا جتة إتنو أجج رسول ربي عليه الصلاة والسلام وانسن جلال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قباس خيستي رضي الله عنهما حديث خان أماس إسناده حسن رجاله ثقات سندني حديث خانات اللين بريدة إرتوان حديث خان قباسا اللين أغيفمو ورأ كان أغان ججبوتي ورأ قرتي haasawa kijibaatiin shakki irraan qabne jechuuti. Hin kijibne jechuudha warra dhugaa dubbatu. Hadiisa kana abbaan daawwitilleen maxxansee jira. Imaamu Ahmadilleen maxxansee jira. Hadiisa kana Imaamu Albaanilleen silsilaa sahiha isaa keessatti bareedaadha jedhee sahiha marraa dubbatee jira. Hadiisa kana keessa rasuulli maal jedhu duba? Man jee rasuulli a'aana على خصومة بظلم نمني غرغاري مرمي تكرتي ظلمي دا ميدادان نمني نما غرغار مرمي تكرتي ميدادان جچو ظلمي دا نمني نما غرغاري او جي رسول ادن وباسيو يو خاهوجي ميدادان او يعين على ظلم يو خاهوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم خاغرتي ميدا ارتي نما غرغارو يوتي نمني سن دغيف نمني arraantana moroomiidhaan
ظلمي تتاتي مرمين سن خنما غرغاروته تكامو ميدو ما ميداجرو ميدا سنرتي نمني نما غرغارو جي رسول صلى الله عليه وسلم نمني سن مالته لم يزل في سخط الله نمني سن دلنسو ربي خيسته الراهنديم دلنسو ربي جل جريت عبارس ربي جل جل نمني سن دلنسو ربي تؤتي تامن نمتي جسن ربين الراغم مدامتي ربين اتي دلنا ربين اتي نمتي جسن الراغرتي غمچو هنقو رسول صلى الله عليه وسلم هاغا غرتي اني ظلمي سن ديغو ديسوتي دلنسو ربي جلاهم بهجي واديما رامتي دلنسو ربي خيسا هم وانسن إرى بكا أتي حتى ينزع جاء رسول صلى الله عليه وسلم حاجة بديسا إرى بكا أتي لان أدان أكنت بديسا إرى توبتي بديسا إسوتي خجيبان صوبان أمتنا ممي آجر أمتا قويا أدي لان قلقل جتشاجرون ولين أتي دقرتين قويا أدي أدوتنان قلقل والرجل ولين قلقل جت والله دلن ربي خيسة جرت ظلمي خيسة جرت ديرو ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يا رب اللين أبو تشبو في بديرة ولنقرقارنا يا رب سبحانه وتعالى جرنا إنه لا يفلح المجرمون أبو نمتجي مجرما هم ملكها وجي أبدا إنه لا يفلح الظالمون إسانوان ظالم توتات اللين والله ملكها وجي رب سورة الأنعام سورة القصص سورة يوسف سورة بك أفر خيسة ربك زي بك توكو خيسة مو إنه لا يفلح المجرمون يا رب سبحانه وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا يا رب سبحانه وتعالى أما اللي أزدي بربي ما ننجيبتا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار يا رب سبحانه وتعالى جرنا هن إركتنا إركو هن قولتنا من إسن هن إركتنا قام ورى لبو إساني إفمئتي مالف جنان سببا إسن warra gartee zaalimtoota deeggartaniif yaada isaaniitillee jaalattanii bira dhaabbattaniif deeggartaniif irkoo godhattanii tirkattaniif maal ya rabbi subhaanahu wa ta'ala isin tuuti ibiddi rabbii subhaanahu wa ta'ala obboleessu nuti ibiddi rabbi akkas tuutu barbaannu awwaan kana wasitti haasoof wallaahi thumma wallah hagas takka fedhii siyaasaan qabuun fedhii siyaasaa takka illee deeggaruu fi waan akkasiin qabu ani immoo khaliisaas arraas ejjennoon tiyya mootummaa fedheehu yoo inni lubbuun namaa biratti tiifamte yoo dhiigni namaa biratti tiifame yoo qabeenya hawaasaa biratti tiifame yoo ummanni nagaan bobbee biratti gale yoo ummanni haalli jireenya isaa keessatti nagaya tasgabbii argate mootummaan hogguusan mootummaadha siyaasaan hogguusan siyaasaa jechuun bulchiinsa haqaa ummata nagaan bobbaasee galchuu jechuudha kana godhuu dadhabnaan kuni maafiyaadha kun immoo shira sirri dhaggeeffadhu kana siyaasaa jartee abbaa fedheen deeggaruu danda'a jechuun shari'aa islaamaa keessatti madaalli islaamni shari'aan islaamaa irra nu keessa irratti waa madaaltee waa deeggarta malee akka feetetti akka abbaan fedheen deeggarta laa ibliisis ni deeggarte jechuudha fir'oonas ni deeggarte jechuudhaati sheexaanas ni deeggarte jechuudha laa wallah haasha lillah ummanni keenya maalitti jira ammaan tan yeroo ammaa tana keessatti qabatamaan arsiin harargeen baaleen wallagga gujiin booranni maal keessa jira if gaafadhu qe'een tee maal keessa jirti akka amantitti ummanni islaamaa maal keessa jira akka hawaasatti akka sabatti sabaa sablamooti ummanni biyya keessa jiru maalirra jira kanaaf if qusadha jaran dallansuu rabbii ifirratti gartee hin mirkaneessinaa dallansuu rabbii jalaa rabbi nagana waa baasu siyaasni arraan tana isin dogoggorsiisin siyaasni yoo haqni keessan jiraanne irraa dhaabbadha qaala allahu wa qaala rasuulullahi jechuun isiniif gahaadha hadiisaa fi qur'aanni wanni isin dubbattan gahaa qabdan maaltu cubbuu kana keessa isin naqe qur'aani rabbii himamee hin dhumne hadiisni rasuulaa himamee hin dhumne isin minbarra dhaabbattanii jecha rabbii fi jecha rasuulaa hawaasninuu isinirraa dhugee hin fixne waan gahaa qabdan waan namni hin qabne qabdan kana dhiistanii waan cubbuu jala maaliif deemtan yoo deemtan immoo waan haqaa deeggara cubbuun deeggarina rasuuli rabbi alayhi salatu wasalam guyyaa qiyamaatti gaafatamuuf teessan hin jee هذا هو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته